السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا الدفتوني channel يبقى مسلم. عرب برنوتا حالا برباچسات يتكون سنيف كبر دير في برنوتا إيميلي دا والكبر تكو نمني كم يو إيجا موبايل سات رت إيميلي بنتين بودا إيميلي سا إنجي بفرطانان تكا غاف إيميلي سن دغتي تكا غاف إيميلي سن درابده دي بي سي أركتشوني والفاتايچو تو ستيب فيريفيكيشن في ريكوفري نمبر ريكوفري بوني كجو كان هنداو ولين سنة إلى الله يچورا بكامة إسنا غرتنتنا رايتي سنيف غرو قبايچو إيميلي ديچون walumaan seenee isteeppii isaa guututti ilaalla barnoonni kun warra sirreeffatee fi warra hin sirreeffatinis guututti isin barbaachisaa jechuudha. Tarniyoonni tanaas godhachuu qabdan waa hundaa'u sirreeffachuu qabdan iimeelii banachuu bichaan gahaa miti. Moobaayil teessaniif hunda irra guuttattanii waa hundaa'u seenee waliin ilaalla kallattumaan karaa barnootaa yeroo isin duraan nyaadhu. Seetingii bilbila keessanii galtan gaddeemtaniiti googilii keessa seentan gizee kanatti isiniif banee anamma iimeelaan jabeessuu barbaadu kan nama aaree banadhe kanarra deeffadheetiin jira. Takka iimeela banattanii dhuftanii takka ammoo kanumarra jiru kana yoo jabeessuu qadeemtan taate as tuqattanii iimeelii yoo itti jijjiiruu barbaadan itti jijjiirachuu dandeessan. Gizee ammoo iimeelii itti jabeessuu barbaadan sanirra isinii dhaqee maanaaj yuur googil akkaawunti kajoo kanarra seenuu qabdanii jechuudha. Kunooti as dabartanii mata duree afreen tana dabartanii personal info kanallee dabartanii data privacy kanallee dabartanii security mata duree yoo kana galanii seentan two step verification tanetti deebina amma recovery add mobile number kajoo kanallee kana jechuudha. Amma fardiin bakki guddoon bakki yaanuuf maal jechuudha ni beektaa jira lamaan kanatti guutuu jechuun mobile teessan fakkeenyaaf iimeela keessan namni bakka biraatirraa yoo irra seenuu yaale moobaayil teessan irratti koodii isiniif ergaa jechuudha. Yoo isin koodii namticha saniif kennitan malee abbaan fadhee iimeela keessan irra galuu hin danda'u jechuudha. Sanumaafuu itti jabeeffachuu qabdanii jechuudha. Jirri lamaan kun saniif isin fayyadaa jechuudha. Yeroo ammaas iimeelli keessan badees ittiin deeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Amma ni ilaalla seennee walumaanuu bakki yaanuuf amma bakka tanaa jechuudha hubadhaa. Bakka tana raayitii goonee ilaallaa jechuudha. Amma gaddeemtanii amma asirra ni galtanii jechuudha. Recovery puunii kajoo kanarra ni galtan. Kunooti continue kanarra ni tuqattan. Takka koodii iimeelaa takka ammoo koodii moobaayil teessan qabdu isin gaafata. Lamaan keessaa ta'e isin gaafate irra ni galchitan. Takka koodii iimeelaa isin gaafata. Takka ammoo koodii moobaayila keessa. Kunooti amma asirra ni tuqattanii jechuudha. Add recovery puunii kajoo kanarra biyya jirtan koodii itti guutuun isin hin barbaachisu ifumaaf inni isiniif kaaya. Kunooti next gootanii jechuu gizee lakkoomsa keessan likkit itti guutan booda get koodii teettana koodii akka isiniif ergee verify gootanii jecha koodii tanarra ni tuqattan. Kunooti koodii na ergee jiran amma koodii itti guuta. Kunooti verify tanarra ni tuqattan jechuudha. Gizee koodii inni isiniif sim irratti isiniif ergee itti guutattan booda kunooti verify nu godhee jira jechuudha. Amma irraa eebbooda deebinu kunoo laal bakki reefuun tanaa wantaan taa'u jiru san amma nuuf raayitii godhee jira jechuudha. Amma kan itti aanu iimeeliidha jechuudha. Recovery email jechuudha. Kanaas irra ni tuqattan. Kunooti kan itti aanu kanarra tuqanna amma. Bakka tanarratti dogongora guddaa bakka tanarra fidu jirtanii jechuudha amma isin.
maaliif yoo naan jette asamma imeelii jabeeffachuu barbaadan fakkeenyaaf amma imeelii YouTube itti banatan kana imeelii jabeessu jirru kana ka jabeessu jirru kana imeelii biraa irra guutattan malee imeeluma kana irra guutachuun qabdanii jechuudha. Imeelii biraa wal qabsiisuu jechuudha. Imeelii yoo kun bade kaaniin harkachuu yoo kan bade kaaniin harkachuu si galtee imeeliin amma jabeessu jirru kun yoo si duraa badee akkata isaatti irraanfatte imeelii amma asirra guutattu kanaan harkattaa jechuudha. Osoo hin dogongorree amma imeelii keenya itti haa galchinu. Amma imeelii kiyya itti galchee neekistiin tuqa. Imeelii keessan kan irraanfanne tokko akka hin dogongorreetti itti galchitanii jechuudha. Amma koodii imeelii amma itti guunne kanarratti nuuf ergee jira jechuudha. Jamaal Abdii Qajoo kanarratti amma imeelii nuuf ergee jira jechuudha koodii. Amma nuti kana jidduu tuqneetuma keessaa baanee bilbilli Gmail hin qabne kamiyyuu hin jiru aappii kanarra seenaa jechuudha. Amma gizee as keessa seennee amma irra jiraachuu qaba jechuudha. Imeel amma koodii qaama itti guutanne kanarratti akka koodii achirraa fuunuuf koodii teenya akka achirraa fudhannuuf amma sanirra seenaa jechuudha. Kunooti koodii naaf ergee jira jechuudha. Amma daayirektii kooduma teenya bichaa qabannee deemnaa jechuudha. Takkaayis kooppii godhachuu dandeessan. Hayyee ammas akkana godhattaniituma asitti deebinaa jechuudha. Bakkuma rikoofarii imeel jettu tanarratti qottanii jechuudha. Amma eega koodii fudhannee booda kunooti neekistii irra deebistan koodii amma nu achirraa fidannee dhufne kana itti guunnaa jechuudha. Amma kunooti beerifaay jaa jechuudha. Kunooti fixannee jechuudha. Amma imeelii kanaas itti guutannee karaa jabeeffannee jechuudha. Jara lachuutu fixannee amma isteeppii kana lamaan tu isteeppii veerifikeeshinii tanaan nu hafee amma tanarratti illee haa tuqannu. Amma raayitii nu godhee jira jechuudha. Bakki reefuun tana isin garsiisan agartanii jirtan kunooti ammallee hin finne garuu raayitii nu godhee jira jechuudha. Amma birooweezersaa oon godhachuu qabna. Kunooti oof katee jiru kana ni agartanii kana oon godhachuu qabna jechuudha. Bakka oof taalitan amma irra ni tuqattan kunooti oon godhattanii jechuudha. Kunooti oon nuu ta'ee jira jechuudha. Akkanatti imeelii keessan jabeeffachuu qabdaniin isiniin jabaadhaa. Imeelii keessan jabeeffadhaa. Keessaafuu warri yuutuubii qabdan barnoota kana likkitti daawwadhaa. Barnoota hedduu jira chaanaala keenya jala seenaa daawwadhaa. Barnoota imeelii barnoota waa hundaati jira. Jajjabeessaa laayik godhaa sheer waliif godhaa obboleeyyan kiyya. Hanga barnoota biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura.